في البرنامج رجل مارس السحر جزءا من عمره جزءا من حياته. قبي كينياردا كيستي كيسوما توكو harkaa qabna. Keessummaan keenyarraa amma dura nama sihirii dalagaa ture. Namni kun sihirii dalaguu maatii isaa irraa dhaale. Kana jechuun inni abbaa isaa irraa, abbaan isaa ammoo akaakayyoo isaa irraa barate. Hawaasni inni keessa jiraataa ture sihirii dalaguu kan hin balaaleffanne yoo ta'u, sihiriin aafiyaa yookaan karaamaadha jedhanii amanu. Falfala dalaguun dandeettii rabbi saalihootaaf kennu jedhanii amanu. Kanaafuu saahiroonnii fi falfaltoonni hawaasa san keessatti saalihoota jechuudha. Eenyummaa saahirticha kanaa, haala jireenya isaa, haala warraaf ijoollee isaa waliin akkamitti jiraataa akka ture, hojii sihirii dalaguu akkamitti maatii isaa irraa dhaale, akkamitti akka barate, haala inni sihirii itti dalagaa turee fi jalqaba gara sihirii haala kamiin akka seene, dalagaa sihirii kana keessaa akkamitti akka ba'ee fi eega toobateen booda jireenya gammachuu keessa jiru kana akkamitti akka gonfate waliin haasofna. Sheek Daawud bin Muhammad Farhaan as stuudiyoo keessatti na waliin argama. Lammummaan isaa Yamaniidha. شيخ داود بقنا جاهنا قرا استوديو كينيات تلفت بسن اللي بقنا جاهنا يقدر. طبعا شيخنا الحلقة قصيرة جدا. ساعتين كوبي كينيا هيدو جواب دوتاتوس يروك أبنو كيست وانت نوفهمو فيت هند دبتشون دنديس وانت كان دبتين سنجن تقول لينجرو كان أفو جل كم ميجا في تكسي عقافد سهري أكمل تجل كبد إيه ست تجل كبد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا. الحمد لله قالنك ربي دانديك جيلومانو كبسيسه. fedhii isaatiin malee qajeelumti hin argamtu. Qophii kana irratti dhiyaachuuf kan murteesseef fatwaa kennuuf osoo hin taane sihiriin dalagaa fokkattuu fi nama qaanessitu ta'uu isii ummataaf ibsuu barbaadeeti. Dhugaa dubbachuudhaaf dalagaa hamtuu tana rabbi isaa haa araaramu abbaa kiyyarraa dhaale. Daa'ima waggaa tokkoo yeroo jiru wanti adda ta'e tokko na qunname. Harma haadhatiyyaa osoo hodhuu sheexaanni na lakkafte. Sana booda yeroo hunda gaggabee kufaa ture. Abbaan kiyyaa yeroo gara manaa deebi'u haati tiyya haalaan keessa ture hunda akkamitti akka dararamaa jiru himteef. Abbaan kiyya yeroo kana hojii sihirii inni dalagaa ture akka dhaaluuf sheexaanaaf na kenne. Ilmi kiyya akka si tajaajilu shilillaa yaa baahuud jechuun sheexaanaaf na kenne. Gaafas irraa jalqabee hanga guyyaa abbaan kiyya narraa akirameetti dhukkubbii fi rakkoon takkallee nan muudanne. Yeroo abbaan kiyya amrii tahee umriin kiyya 14 ture. Mee asirratti Sheek Daawud sihiriin kun jalqaba gaafa harma hootu si seene jechuu? Eeyyan. Yeroo sanitti abbaan kee sihirii dalagaa ture? Eeyyan. daa'imummaa keetiin harma hodhaa osoo jirtu shayxaanni si dhahe sana booda gaggabdee kufaa turte harmeenti haala ati keessa jirtu abbaa keetitti himnaan inni ammoo shayxaan akka tajaajiltuuf si kenne. Eeyyee akkasi. Sana booda yeroo takkallee gaggabdeen beektu? Gonkumaa sana booda hin gaggabe. Hanga gaafa dargaggoomtee abbaan kee sirraa du'uttillee nagahaan turte. Yeroo abbaan kiyya du'eetti hin dargaggoomne tilmaamaan dargaggummaa fi waggaa 2 yookaan 3 na hafa. Eega abbaan kiyya du'een booda yeroo waggaa 2 hanga 3 san keessatti wantoonni haarayaa fi adda ta'an jiruu kiyya keessatti mul'achuu jalqaban. Keessumattuu umriin kiyya 14 eega dabreen booda haalli an keessa dabree baay'ee ulfaataa ture. Jalqaba irratti wantoonni akka malee nama rifachiisan tasa na mudatuu turan. Zaata namaa uffatanii keessumaahuu shamarran babbareeda fakkaachuun sheexaanonni na ziyaaraa turan. Kun immoo dilii fi badii guddaa kan ta'e hojii sihirii kana akka baruuf gowwoomsanii na qopheessaa turan jechuudha. Kanaafuu ati jinni yookiin sheexaana dhaltuu wajji wal qunnamaa turte jechuudha? Eeyyan. Eessatti wal argaa turtan? Mana keessa moo manaan ala dirree keessatti sitti dhufaa turan? Naannoo jireenya irraa bakka fagoo ta'etti wal argaa turre bosona keessatti. Yaman keessaa naannoo bosonni guddaa ta'etti argamutu jira. Suutuma suutaa iddoo sanitti akkasumas iddoowwan udumee ta'an kanneen birootti deddeebi'uu baay'ise. Kophaa kiyya gara bosona kanaa deemuun haalaan na gammachiisaa dhufe. Haala kana keessa osoo jiruu booda irratti mudannoon haala jireenya uumaa keessaa na baase tokko na qunname. Gaaf tokko akkuma barametti iddoo fagoo irraa gara gandaatti halkaniin deebi'aa osoo jiru harree takka tan mukatti hidhamte arge. Naannawa san manni jireenyaa tokkollee hin turre. Yeroo kana namni harree tanaasitti hidhe badii dalaguudhaaf nama dhokataa jiru ta'uu qaba jechuun shakke. Haaluma kanaan harree san hidhaa irraa hiikee yaabbadhee gara gandaatti qajeele. Akkuma siin jedhe ganda irraa baay'ee fagaadhee ture. Harree tana yaabbadhee karaa xiqqoo akkuma deemeen iddoo boolla yookaan boyii xiqqishuu qabdu yommuu gahu harreen tun ce'uu diddee dhaabbatte. Boolli sun waan guddaa ta'eetii miti. Wanti murteessaan tokko bakkasitti uumamuun dirqama waan tureef harreen tun rinciccee ce'uu didde. Ulee harkaa qabuun yeroo 2 qolomata isii irra rukute. Yeroo sadaffaa dhahuuf yoo ani jedhu fuulaannatti as garagaltee sagalee dubartiitiin harree sitti fakkaadhee akkanatti na rukuttaa naan jette. Ni dubbatte? Eeyyee nu dubbatte. Harree sitti fakkaadhee akkanatti na rukuttaa naan jette. Yeroo kanatti umriin kee meeqa ture? Haqiiqaa yeroo sanitti umriin kiyya 15 ni ta'a. Eeyyan 15 ture.
baay'ee muddame akka malee sodaadhe sodaadhaan hullataa ammas deebisee uleedhaan rukutuuf yoo jedhu achi buutee isii dhabe yeroo kanaanis bakkuma sanitti kufee gaggabe. Of wallaalte jechuudha. Eeyyan sana booda waggaa 3 guutuu osoo of hin beekin ture. Haa ta'u malee dabree haala san keessaa yeroo dammaqu harkaaf miilli kiyya cancala sibiilaatiin hidhamee kutaa xiqqoo takka keessatti of argaa ture. Eenyutu akkasitti si hidhee si eegaa ture? Haati tiyya balaa na mudate san eega dhageetteen booda firaa fi ollaa waliin ta'uun gara manaatti na geessan. Sana booda manaa bahee akka hin badnee fi akkasitti na hidhan. Iddoo wanti kun itti mudate kanaan dura chaanaaliin Majdi jedhamu viidiyoo waraabuun daawwattootaaf mul'isee ture. Egaa haala kanaan yeroo turetti haati tiyya yeroo takka hidhaa narraa hiikuun qilleensa akka fudhadhuu fi gara alaatti na baasaa turte. Yeroo tokko jalaa badaa ture. Keessumaayyuu halkan gaafa isin gadi na lakkifte ni deebi'a jechuun wanta haadha tiyyaa waadaa galuuf achumaan hin hafu numa deebi'a. Kana kan godhuu fi yeroo biraatis na amantee hidhaa irraa akka na hiiktuufi. Sheek Hamii amma waggoota 3 mana keessatti hidhamtee turte kanumaan bira haa dabrinuuti. Sana booda maaltu si qunname? As biratti osoo bira hin dabriniin dura waggoota 3 mana keessatti hidhamee ture kana halkan yeroo manaa bahu balfa adda addaa fi reeffa bineensota du'anii nyaataa ture. Balfaa fi raqa bineensota akka nyaattu waan si ajaju yookiin ammoo si dirqisiisutu ture moo akkami? Ajaja jechuun hin danda'u. Garuu fedhii keessa kiyya irraa maddaa turetu akka ani balfaa fi raqa nyaadhuuf na kakaasaa ture. Waan kanneen yeroo hin argatin haala namoomaa irraa bahuun amalli kiyya hundi ni jijjiirama. Saree fi waraabessa waliin raqa irratti wal lolaa ture. Isaan irraa ari'ee yoo nyaadhu gammachuu guddaa argachaa ture. Ni furuma. Sana booda gara mana harmee tiyyaa deebi'a. Egaa kun nyaata halkan hunda sheexaanaaf dhihaatu. Dabree sheexaanonnis na waliin nyaataa turan. Afachume raqa bineensota baktaa'anii nyaataa turte? Wanta fe'e maaliif hin taane? Raquma haa ta'u qofa. Bineensota du'anii fi wantoota sareen nyaattu hundi natti mi'aawaa ture. Waggoota 3 kana booda of to'achuu waan dadhabeef manaa bahee bade. Osoo of hin beekin naannoo Hudeydaa jedhamu keessatti of arge. Iddoo Zabiid jedhamu halkan 3 eega buleen booda gara Yufris imale. Yufris kutaa biyya Yemen kan taate Ta'iz keessatti argamti. Guyyoota 15 fi masjiida tokko keessa oolaa bulaa ture. Gaafa tokko namni wahii natti dhufee ati eebbifamtee jirtaa? Karaamaan abbaa keetii sirratti bu'ee jira naan jedhe. Hubadhu sihiriidha yookaan immoo falfala naan hin jenne. Barakaan sirratti bu'ee eebbifamtee jirta naan jedhe. Sihirii fi falfala dalaguun akka karaamaa fi eebbifamuutti lakkaa'ama jechuudha? Eeyyee karaamaadha. Ruhaaniyyaa jedhu isaan. Kanaan boodatti anis ogummaa kanaan nama beekamaa taha. Namoonni na kaddamu yaadni jedhu mataa keessa na seene. Ni gammade. Yaada kanaan boonuu jalqabe. Gara biyyatiyyaa deebi'uu akka qabus ni murteesse. Kana booda nama namni hundi kabaju, nama namni hundi sodaatuu fi nama jaalatamaa ta'uun kiyya natti dhagahamaa gara biyyaa deebi'e. Haqatti haalli sun gammachuu dhugaa yookaan ammoo milkii sirrii hin turre. Sheexaanatu miira kiyya akkasitti na kakaasaa ture. Gara biyyaatti yemmuu deebi'u sheexaanonni misbahaa qubee fi kitaaba eessaa akka argadhu naaf himan. Kitaabni kamaaliiti? Kitaabul Mandal Shamsal Maariif Jaafar. Kitaabonni kunniin akkaataa sihiriin itti dalagamu kan irraa baratanii? Eeyyin kitaabonni kunniin kitaabota sihirii dalaguu irraa baratan keessaa beekamoodha. Kitaabonni kunniin kan eenyuti? Kan abbaa kiyyaa turan. Abbaan kee hoo eenyurraa argate? Abbaan kiyya namoota biroo irraa argate. Hayyee kitaabota sihiriiti jechuu? Eeyyee waa'ee sihirii qofa. Alhamdulillah. Yufris irraa gara biyyaa eega deebinee booda ammas jinnoonni kitaabonni kunniin bakka jiru natti himan. Harmeen tiyya garuu abbaan kee osoo hin du'iniin dura kitaabonni hundinuu jalaa bade naan jette. Ani garuu isii amanuu dide. Haadha tiyya na jalaa dhoksuuf hin yaalin. Kitaabonni iddoo akkanaa jiru jechuun himeef. Bakka kitaabonni jiran itti himte? Harmeen tiyya yeroo kana akka ani haraama keessa seene galeef. Isiin jalqabuma irraayyuu dilii hamtuu tana keessa akka ani seenu hin feetu. Durumaayyuu abbaa kiyyaanuu mormaa turte. Ani ilmi isii akka dalagaa hamtuu tana keessa kufu gonkumaa hin barbaaddu. Waan hundaafuu alhamdulillah. Hayyee sana booda kitaabota argattee? Eeyyee kitaabota fudhe. Mee asirratti dhiifama. Kitaabota waliin maaltu jira naan jette? Qubee fi musbahaa. Kitaabota waliin qubee fi musbahaan kan barbaachiseef nama saaliha nama rabbii of fakkeessuun uummata gowwomsuuf jechuu. Akkam seetaa qaruuraa yookaan bilqaaxii yeroo hunda narraa adda hin baanetu jira. Qubeen tuni shittoo, ixaanaa fi wantoota haalaan urgaayaniin cuuphamtee achi keessa kaayamti. Musbahaas achi keessatti urgeessuun qabadha.
namni na bira dhufu kan na ziyaaru hundi urgaa fi ulfina yookaan tibba kiyya akka hubatu godhutu narraa barbaachisa. Hayyee kitaabota abbaan kee itti fayyadamaa ture kan harmeen teessi jalaa dhoksite amma harkaan gahattee jirti. Eeyyee.